Hey guys, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota qaqqaalii kanneen islaama taatan nageenyi rabbi isin irratti haa jiraatu kanneen obboleeyyan banii aadam taanee jiru hundaa'u nagaa raamanni rabbi isin irratti haa jiraatu jaha. Ana Dooktar Meesara Sabalamantarii Kilinikaalii har'aa kunoo dawaa bareedaa tokko isin qabadee dhufee jira. Kanaaf suni maali? Dawaa dhibee tiruu eeti. Dhibee tiruu asumaanuu wanni isin beeksisuu barbaanne. Dawaaleen dhibee tiruu namootan tiruun isaanii odoon tuqamin vaayirasiin dhibee tiruudha qaama isaanii keessa heddummaatee jiru. Dawaan isiin nu bira waan jiruuf nu qunnamuu dandeessanii jechuudha. Bilbilli keenya duwwaa 968 irratti nu qunnamuu dandeessanii iddoon nuti itti argamnu immoo Itoophiyaa keessaa Harar Nook itti argamna. Nu qunnamuu dandeessanii isiniin jaha. Asumaanuu har'aan tan immoo dawaa abba lamaa biqiltuu dawaa taate abba lamaa tan mana keessan jirtu akkaataa itti fayyadaman isinii qabadee dhiyaadha jechuudha. Dhibee tiruu irratti hundaa'e jechuudha. Dhibee tiruu gosa 5 qabdi. 5 keessaa har'a tan nuti dawaa isinii qabannee dhufne hundaa'u tartiibaan kan dhiyeessinu ta'a asirratti. Har'a immoo isii tokkoffaadha dhibee tiruu E. Namootan dhibee tiruu E qabdan dawaalee takkaa'uu biqiltoota mukaa kan dawaa ta'e immoo akaakiltii nuti nyaanne irraa fayyadamnu irraa waan dawaa ta'e kan isiniif dhiyeessuun beekamnu asirratti isiniif dhiyeessinu ta'a. Saniifuu namootan dhibee tiruu E qabdan warra dhibee tiruu E malee qabuun baanu warrootan dhibee tiruu E qabdan dhibeen tiruu A fi B fi C fi D'nis hundinuu adda addatti dawaa kophaa qabdi. Namootan dhibee tiruu E qabdan dhibee tiruu Eetiif waa lama isinii qabadee dhiyaadhee jira jechuudha. Naachuraalii kan ta'e jechuudha dawaalee uumamaa kan ta'e. Tokkoffaa naanaa jaama. Naanaa kana namni dhibee tiruu E qabu bifa shaayitiin fayyadamaa jechuudha. Hurraa isaa hurreessitee naanaan kun mana qoricha wallaansaa aadaatti argamaa jechuudha. Bakkeettis ni argama gaara keessattis naannoottis mooraa keessatti illee namni guddisu ni jira jechuudha. Namootan akaakiltii kunuunsuu beekan jechuudha. Kanaaf naanaa kana bitattaniiti bifa shaayiitiin isa giraama 2 bishaan kubbaayee takka akkasitti guyyaa 7 fayyadamtan. Inni lammaffaa dhibee tiruu Eetiif dawaan isaa zanjabiila. Zanjabiila bikkayyuu jira mana keenya keessa jira. Isa hurraa isaa giraama 2 fudhatanii bishaan kubbaayee tokkoon fayyadamtan.